Baha giddu galeessaa keessatti marammartoon siyaasaa erga eegalee waggoota hedduu kan lakkoofsite ta'us guyyaan lammiileen itti boqotan dheeratee jira. Seenaa ishee keessatti Israa'el waraanni irraa fagaatee kan hin beekne ta'uun isaa immoo addumatti muddama baha giddu galeessaatti umurii dheeresseera. Lolli Filisxeemii fi Israa'el gidduu ture takka riphaa takka jabaachaa baroota lakkoofsiseera. Baroota keessatti Israa'el karaa dippiloomaasiin waraanicha xumuruuf yaaluu caalaa karaa humnaan socho'aa har'a ga'uun ammoo lammiilee ishee gatii guddaa kaffalchiiseera. Gareen bilisummaa lammiilee Filisxeemiif falmu Hamaas yeroo kam caalaa meeshaalee hammayyaan of qopheessee Israa'el waliin waraanatti jira. Kanamaas addunyaa yaaddessaa osoo jiru dhiyeenya kana immoo waraanichi gara Iraanitti ce'uun isaa yaaddoo dabalataa ta'eera. Torban darbe CNN gabaasa isaan Israa'el erga waraanicha eegaltee doolaara misooma isheef baastee hin beekne baastetti jedha. Kun ammoo carraa guddina ishee harka shaniin boodatti deebiseeraan yaada xiinxaltootaa ta'eera. Filannoon Ameerikaa tibba kana raawwatame addunyaafuu nagaa waaraa fidee dhufa jedhamee kan eegamu keessaa inni olaanaan waraana baha giddu galeessaa keessatti xumura kennaan tilmaama argateera. Haa ta'u malee ammallee Israa'el xiyyeeffannoon ishee inni guddaan waraanicha humna isheen xumuruu qabattee deemaa waan jirtu fakkaata. Guyyaarraa paarlamaan Israa'el seera haaraa tokko raggaasisuun gabaafame. Hiikoon seera haaraa kanaas waraana ishee mudatee jiru kanaaf furmaata ta'a jettee mala isheen qopheeffatte keessatti hammatama. Akka seera haaraa ba'e kanaattis lammiilee biyyattii dabalatee maatii namoota gocha shororkeessummaa raawwatanii mootummaan biyyaa ari'achuu seera dandeessisu raggaasisuun gabaafame. Seerri akkaan falmisiisaa kunis miseensa paartii ministeera muummee Biniyaam Netanyaahuu Liinkid kan jedhamuun dhiyaachuu isaa BBC'n gabaaseera. Kanaan walqabatee ammoo namoonni gocha shororkeessummaa raawwatan yookiin maatiin deeggartootaa warrii fi ijoolleen isaanii Israa'el keessaa akka ari'ataman kan jedhudha. Dhaabbileen mirga namoomaatiif falman yaada isaanii akka kennanitti ammoo paarlamaan Israa'el kana labsuun isaa seerichi faallaa heera mootummaa biyyattii kan dhaabbatudha jedhan. Gama biroon miseensonni paartii mormituu biyyattiin paarlamaan Israa'el seera kana baasuun isaa lammiilee Israa'el kanneen Israa'el Arab jedhaman irratti kan xiyyeeffatedha jechuun balaaleffataniiru. Akka gabaasa Aljeeziraatti seerri haaraan ba'e kun maatiiwwan namoota waa'ee haleellaa shororkeessummaa irratti odeeffannoo qaban akkasumas kanneen gocha shororkeessummaatiif deeggarsa isaanii taasisanii fi kanneen hidhata qaban akka biyya ari'atan kan jedhudha. Seera paarlamaan biyyattii baaseen namoota jedhaman kanneen biyyaa baasuuf itti gaafatamummaan kan itti kenname ammoo ministeera biyya keessaa Israa'el akka ta'es himameera. Xiinxalaan siyaasaa Israa'el Dr. Daaliyaa Shaayidiliin seerri haaraan kun Filisxeemota lammii Israa'elii fi Araboota biyyaa baasuuf ba'e ta'uu isaa shakkii tokkoyyuu hin qabu jechuu isaanii BBC'n gabaaseera. Lammiileen Israa'el keessaa harka 20 kan ta'an Filisxeemota lammummaa Israa'el qabanidha. Ministeerri haqaas ta'e waajjirri abbaa alangaa Israa'el seerri haaraa kun attamiin hojiirra oolfama kan jedhu irratti yaaddoo akka qaban ibsaniiru. Seerri paarlamaan Israa'el baase kunis mormii guddaa mudachuun mana murtiitti dhiyaachuu akka danda'u seegama. Qorataan dhaabbata dimokiraasii Israa'el Shaamil Booraar seerichi gara mana murtii waliigalaatti kan qajeelfamu yoo ta'e carraan kufuusaa olaanaadha jedhaniiru. Seera biyyattii kanaan loltoota Israa'eliin alatti lammiileen Israa'el kamuu gara Gaazaa seenuuf kan hin eeyyamamne ta'u TRT News gabaaseera. Seera biyyaa isaan baasuun alattis seerri ba'e kun kanneen umuriin isaanii waggaa 14 gadi ta'e haleellaa shororkeessummaatiin yakka ajjechaa raawwatan akka seeratti dhiyaataniif qajeelfamni yeroo raggaasifameera.